Seenaa kana warrummaan kaayoo gunduutti taphata. Reedii keessa jaartii jalaa baasiiti itti heerumituu jedhanii eenyuun jalaa baaftee kanaafuu hin bilchaanne. Ka bilchaate san buqqisuun ni buqqinnu ulfaata. Jaarsa kiyya kaa. Hello. Kanaafuu jaarsa kiyya jechuudha kan qabatu deemu. Qaama jaarsa kan keetii keessaa utuu dirqama bakka siin jedhanii keetii ati bar isaa addunyaa irratti dhiiftee deemuun barbaada. Rakkin madiiraa lakkaan olii martu bakkuma feete bakkuma dhaquudha kaartu sana lafaa ta'e. Walumaa galatti shawa. Gadaan maali? Gootota godina Jimmaa keessaa sadii maqaa isaanii naa waamte. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee hordoftoonni haadha seenaa fi waan ofii. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota YouTube haadha seenaa jirtu waga jiraatan isin jedha. Haddas dhufnee jirra waan haaraa qabannee. Haati seenaa harka narraa kan falachuu deemti. Allahu alam hin beeku. Mee hundumaa walumaan itti fuufna. Lubbu. Garaa sitti laafaa fedhan. Miskiin fitti koo amala qabeetti koo. Warra koomentii tedhiisi waan akkana. Warra koomentii timmaa jedhameetta. Maali jira warra haadha seenaa kana warrummaan kaayoo gunduutti taphata. Hadda daraan koo jaalatti itti taphachuu qabaanii. Hadda mataa sin ol qabu fannufe warroonni miskiintitti naan jettan. Hadda haadha faatee gaafii gaafadha. Gaafii yoo siin hin deebisi. Suuraa si gara galchee YouTuberraa Afqamneeshi gaafiin maalinni? Achi laali achi. Iccitiin laaliin deebii wal keessa jira waan ta'eef. Yalla. Gaafii tokkoffaa. Ifaan kamaan nama fajjana ibsitu yalla deemu. Miirra keessa jirraa baraadha baatee. Yalla. Sitti mudduuf. Gaafii tokkoffaa. Ibsi shaafii reedii keessa jaartii jalaa baasiiti. Itti heerumituu jedhanii eenyuun jalaa baaftee eenyu itti heerumta. Gaafii jalqabaati. Singilummaan kee kun aarsee jira. Nama baay'ee gaafadhu naan jedhe. Habiibti seeraan taa'ee deebisi mataa qabattee bitaan mirgatti jedhaan waliin rakkoon qabu natti yeroo sitti himina. Amma reedii yoo takka jalaa baasee takkatti haafaa. Lama qaba. Gumaa baaseenaan jedhanii beektaa gisee suuraa reedii kanaan poosta godhan. Namoota baay'eetu gisee suuraa reedii poosti godhan. Sartitti maqaan godhinaan jedhanii beektaa. Kanaafuu lakki anamma reedii osoo hin taane reedii obboleessa kiyya. Qoyni godheessi gaafadha deebii kana dhagahuun barbaadaa yoo ta'u. Hundaafuu anamma eenyu beektaa namni wanna jedhu ibsisha. Haaraya. Maagi gadubii gabii. Ammumaan baatee gadubii manni si diigame. Waa'ee bultiidhaan jechuun ibsishaan reefuu hin jiraa miti. Xireessi gaayidhaan san. Jarri walitti hin baature. Ganoo yoo wal insinsinnoofnee bara. Insinsinnoofnee osoo hin taane keessa ka bu'ee bilchaatee dhadhamee gadi hin bilchaanne. Ka bilchaate san buqqisuun ni buqqinnu ulfaata. Habiibti maaliin bilchaanne? Gubbaarra jiru kana jechuudha. Ay nuti bultiin tala keenya akka diigamu feenu. Deemi kaati maal akka Habiibti maali? Doktoroonni dhagee kana nala lamaan goota gaafii keessa galchite suuta ishee viidiyoo kan waraabanii tiktoo kan geessinaa yuutuubii baay'ee si ilaalan waan ta'eef. Gaafii lammaffaa as ilaaliin haadha faatee. Maal laala? Laala. Kana wallaallee si ilaaluudhaaf deemnaan. Lammaffaa jaraan manatti jedha. Akkumatti si gaafate laataa. Ayata Quraanaa keessaa yeroo hunda kanatti qara'uu jaallattu kam salaata hunda keessatti suuraa kam qaraatu? Suuraan an jaalladhu guyyaa tokko beektanii sheeticha tokkotu azaaba jannata keessaa nu baase. Achuma asliidhaan dhufee jannata keessaa nu baase. Suuraa kamiin irratti qarana jennaan xeeran abaabiil na jedhe. Suuraa xeeran abaabiil jaalladha. Maali jennaan warra jannata keessaa nu baasutti qara.
Kanaafuu suuraa isaanii hedduu jaaladha. Hin qaraata jechuudha. In karaa illee jaaladha. Ala kulli haal isiin suuratul fiiliin jaallatti. Suuratul fiil jechuu barbaadde. Fiil jedhama fi Suuratul fiil. okay. Gaafii sadaffaa. Waan utuu naaf deebi'a jettee yaaddu qabda. Utuu naaf deebi'e jettee waan hawwitu. Osoo naaf deebi'e jedhee wanni hawwisoo jiraate durbummaa jechuun silaa anuu ni qaba. Alhamdulillahi galata rabbii kiyya galanni haa gabu. Shaawaa asira. Kamaal bishaan si obaasaa. Gaamaa rakkoo qabaree mana deebi'e jechuun. Durbummaa ni qaba. Rabbi takaleessa nyaadhee dandeessin ni qaba. Erga qabaatte dhiiseraa dhafaatee. Durbummaa jechuudhaa fi durbummaa alhamdulillah ni qaba. Wanni an osoo naa deebi'e jedhee yaadu ijoollummaan osoo naa deebite. Maal gochuuf ijoollummaan osii deebite? Habibti. Hayyi. Ijoollummaan osoo naa deebite moo. Gudi matsiyu. Ijaarsi biyya dabalee. Deem jaarsaa miti deem. Ayyee gaafiin arfaffaan waan utuu waan gaafa du'an dirqama ilmi namaa waan qabatee deemu qabaateeti. Utuu dhaslassi hawwaddaa kira gaafa deeman wanti qabatamee deemamu hin jiru beekna. Utuu waan dirqama wanti qabatamee jiraatamu wanti ganda akiraa qabatamee deemamu jiraate maal qabattee deemta? Qabadhu deemu osoo naan jedhani. Qabadhu deemtu hin jedhani. Ijaarsa kiyya kaa Habibti. Maal godha sirra hafee? Wallahi ijaarsa kiyya maal godha sirra hafee? Du'e maal godha sirratti hafee? Kanaafuu ijaarsa kiyyaa jechuudha kan qabadda deemu. Du'e taanaan ijaarsa kiyya fudhadda deema. Yaa Rabbi osoo carraan akkasii sun jiraate maal qaba? Bareeda wallahi. Ama carraan akkasii sun osoo jiraate wanni hundi narraa hafee ijaarsa kiyya qofa fudhadheen deemaa jechuudha. Achi keessatti illee yeroo durba taatee yeroo ta'an achi fa'a maashaallah. Deemate hadiisa kana nan tuttuqi waa'ee hadiisaa kanaati. Haasa'u dubbadhu si godhaa? Dhiisi. Gaafiin shanaffaan qaama jaarsa kan keetii keessaa utuu dirqama bakka tokko murisiin jedhanii qaama isaa keessaa eessa murta? Hayyuutu barbaachisaadha kan murangaa isi bakki badaanii jira qaama jaarsa ofii irraa. Yoo masaanuu waan qabu taate kan masaanutti dhufnaa dhiisi. Fakkeenyaaf yoo waan jaartii biraa ana biratti jaartii biraa qabu taate bakka muru sunuu komentii jedhanii beektanii. Eessa muruuf jaartii hin qabne. Yoo ka jaartii hin qabne taate ammoo eessa muraa lubbuu eessa si muruu? Gaafadhu as jira mobaayilii keessa jira gaafadhu. Komentii jedha barreessi eessa si muru? Rifeensa isaa? Rifeensa maal goota? Nuyyuu torban hin murata ilmi dhiiraa. Maal goota? Adaduma jimaanni dhufuun hin muratan isaan fedha isaaniitidha. Hareeda hin muratan, mataa hin muratan, qeensa hin qoratan, qaama isaa keessaa illee nuti rifeensa isaan jenne. Rifeensa silaayyuu dhiirri nama murata. Qubatti dhiqishuu danda'a. Maali miila bakka godhaloo gochuu feetaa miila isaa? Rakkoon qabu miilli rakkoon qabu. Bakka dhokataa keessaa murtu. Ukkoo miilli dhokataadha. Kaabsiitti godhachuu danda'a, caammaatti godhachuu danda'a. Ajaa'iba kunoo miila jala wajjin teessu kunoo miila kan kee bultuun argaana. Rakkoo takka hin qabu miila qubatti dhiqishuu san deematee lubbuu biyya dhiifama ishee. Hayyee ammallee garma jaarsa kan keetitti deebinaan. Jaarsa kan kee utuu dubartii wajjin kilaasii bultuma kan keetitti walirratti. Dubartii waliin osoo argeenu. Utuu dubartii waliin argarte maal goota? Jaarsa keeti bara ati bar isaa addunyaa irratti dhiiftee deemuun barbaaddu bar maal goota? Haa fixatu dhiisa waan oole haa fixatu. Lubbuu si dhiisa waan akka yaadin. Hin carraafattu. Carroomtee jirta jarraa kanatti fayyadam baraati baay'een mas jaallatteef soddaa. Rakkoo takka hin qabu hin fixatu. Maal fixata? Rakkoo qabu. Si dhiisa aati. Ayyee. Ashee. Ati amma kunoo maashaallah yaani ganaa inuma haasaarta malee ammallee hin heerumne fida. Dhiira kutaa kamitti tu heerumtee feeta?
Wallagga jechuudhaaf bosona hin galu. Walloo jechuudhaaf dirqama shugguxii akka itti hidhatan baruu qaba. Walawwalee ol kaa'uu qaba. Haansan hin beeku. Harargee jechuudhaaf ciqilfatanii akka itti qamaan akka wanni itti jedhan seeraan baruu qaba. Qabsoollee achumaan baruu qaba. Rakkina ilaali rakkinuma dhiiraa lakkaan waliin himadhu bakkuma feete bakkuma dhaquudha kaartu sana dhafaate. Walumaa galatti shawaa. Shawaa keessa. Shawaa. Ayidaa akka dhiira shawaa. Hamudhii migiraa. Eenyu laata nama miidiyaa fayyadamu ta'inna. Dhiira shawaati. Dhiira shawaati. Yaa haadha faate. Gadaan Oromoo meeqa? Gadaan maaliif? Gadaan Oromoo meeqa? Okay. Okay, hin jenne. Qoy. Odaan Oromoo shan. Odaa itti moo gadaa itti? Gadaan Oromoo. Ishi gadaan Oromoo shanii maqaa isaanii waami. Gadaan Oromoo shanii akkuma odaan shanii. Gadaa rooba. Ma? Odaan jennee bara. Gadaa, okay. Gadaa Oromoodha. Foollee. Tokko. Dabballee. Lama. Sagaleen dhagaamaadha nan jedhaa bichaa. Ulfuudhime. Bulluq. Ayyee. Sadii. Sadii. Wallahi hin beeka akka gadaa tan sadii. Gadaa Arsii. Arsiinis gadaa maal qabdi qoy? Arsii. Gadaa foollee dabballee bulluq. Maqaanis warri Faamilii itti naa guutaa. Ayyee. Agar sadiin garuu deebiseera. Rakkoo miti. Gootota godina Jimmaa keessaa sadii maqaa isaanii naa waami. Amma Jimmaan keessa Mubaarak Musammaa. Warra lubbuun hin jirre illee nuti gootota jenne warra lubbuun jiru abbaa miskiinaa fi warra akkasiin jenne yeroo biraatti deebina. Mubaarak Musammaa gootaan jechuun moo? Habiibti lubbuun nama jiru hin jenne goota jechuun warra du'e akkuma inni gadi lakkaatti qaxxalatti godhiiti lakkaatti. Gootota shanan gibee. Abbaa Jifaar. Abbaan Jifaar goota. Hai. Ayyee. Abbaa Jifaar okay? Abbaan Jifaar goota. Okay. Isma Goma. Goma jechuun bara aanaadha goma. Maqaa namaa waan maqaa namaa waan. Asli maqaa gootota shanan gibee him. Taayisitu soddaadha. Asli maaltu galcha? Hai maqaa gootota shanan gibee tanaan reejiidhaaf asli nuti lakkaa'amuu qabdi. Hai maal indee? Maal godhan haadha haadha? Haadha manaa koo. Shanan jettee bari shanan gootota Jimmaa jettee. Kaduan. Inni amma taanaan sagalee fuudhee dubbata. Kana hundaan gatiin gadaa Oromoo keessa fiffiiddu callise. Hai. Gootota Jimmaa. Jimmaa kophaa amma karaa diinii fi osoo raayyaa abbaa mancaafa waamaa. Warra lubbuun hin jirre kan nuti barbaadaa. Abbaa garuu abbaa tamaam. Habiibti abbaan garuu abbaa tamaam jechuun kun maqaa kabajaatiin gootota shanan gibee keessaa nama sadii waami sadima waami isaan baay'eedha. Namuma sadii qofa waami. Abbaan garuulee gootaa miti. Gootaa miti maqaadha barre. Abbaa bulbuu. Siyaa bulgaa soo abbaa haadha faate
والله مبيك والله اسمه رقم بيك هاي مبيك Tokkuma illee hin beektu. أتيهم Ati himi. تقوم ميت Hayi. Ani bar jechuun. أبا بلقو أبا قرو Abbaan أبا bulbul kun Maal maal inni bar maqaa kabajaati bar maqaa kabajaati. Maqaa kabajaati yaani maqaa. والله مبيك Ijoollummaa irraa gara nama guddaatti gisee dhufan wal waaman. مبيك رقم بتشوف مبيك أنا مشوا في سايت هاد بالربيع Ayya walloo keessaa waan. والله كيسا Sadii. شواميت Sadiin jedhan shanii. دقادوني Habiibi ati maasti galchee deebisaa. أيه حبيبي كمان كمان أشي جروية خبراهو والله كيسا وركتو Wallaggaan keessaa tokko waan. ولقى كيسا لقسا وقي Booranaa keessaa tokko waan. بورنا كيسا علي بيجي ما تبغى بجز إن شاء الله Ayyee rakkoon qabu. بورنا كيسا تبر Tokkoo maayee ati maayee qalbii jaalala minde. Tokkoo saniif hin konfereen maal ati maal goote bika jambaatu dura nu gaafadhu nan dibdee. Nu gaafadhu nan dibdee. Tokkoo amdee kee bar. قران نقول تنجدني Bar buma uleen bilchine dhumaan gaafa baaka taadhaa. يلا قران نقول Asumatti dhaabbatu addaaf walitti deebina hordoftoonni kan keenya. غافي تبتدي غافي الحمد لله Gaafa jechuun ittiin baay'isu kana hunda hongorsiisee ta'uu isin galee. Okay family thank you I love you I miss you Ingadii so kofa bayle tokkoffaa baate humna siyaasa hin jiru bar. Yaa'u takiti warra arsi akkitti warra arsii akkanumatti yaa'u qoyka yaani haa bultuu dhiisi yoo bule wayyaa dubbiin. Kutaatti aanutti isinii deebi'a waan taalitaan nan jedhaara. والله ربي تخدي اما كانت ادي غافي كانت قرما كلالي ما غافدك ابيت ما غافدك ايسين يوتيوب رئيسني كده مال ما فارق Takka wallaahi billaahi yoon isiidhaa ol deebise malee isiidhaa gadi hin deebisne ani Oromoo wallaahi ilaa ofitti amantummaa qaban ani dogongorullee beekumaan dhiise malee maaliif na caala rakkoo miti bakka namitti wal ga'e waame bar أبيت جار سكان كبر جار سكان كقدينا جار سكان تيه مي جنان بردكسيس يتي بار diksisiin jedhe katamaa guddittee nan gaara cilaaloo jedhe bar أكلت نيا كا ساني بار دكسيس يتي gaara cilaalootiin jedhe doktora tama أجا في جولين كومنت يدا برسنا والله ده جاي توري أصلا ده أون ده ده بكتة هو يكمل ده ده نبي gaara cilaaloo sanaati magaalaa guddittii godhi amma seenaa hojjedhu hundee awwaame akkamitti dhiiftaati. Bosona sana egaa bosonuma san قام جار سكان في موري كان عنيت هو keessaa muriin jedheeni. قام جار سكان في موري إيشين نعند جار سكان كيف قام جار سكان دي كسام ما جالت تينا إجازة جالت ده Egaa goota bar kanii bijeessa jaalladhi. Okay family thank you galatoma ulfaadha isin jedha subscribe gochuun dagatina mallattoo alarmii tibuun dagatina youtube kenna yeroo hunda video kenna yeroo hunda akka isin bira gahu I love you isin jedha thank you family